gaafa baaroo wareegame guyyaadhumaan dirree seene ture. So an ganama dhufee inni galgala sana wareegame balaadhaani malee waan namni itti yaadee shira hojjechuuf hojjete natti hin fakkaatu. Achin ture gaafa inni wareegame sana ammas man himuu danda'a sanarratti. Ayyee. Yeroo yaadannoo jaarraa abbaa gadaa gubbaatti Profeesar Mahammad Hassan akka jedhanitti bara 1983 obbo Leencoo Kaayirootti argee ittiin haasawe baaroo tumsaa Leencoon hin ijjeesne naan jedhanatti mee abaluu nan biratti ijjeesee jedhe waan san barreeffamaan qaba jedha dubbiin sun dhugaa. Naaf hin galle gaaffiin kun. Waan ni jedhe obbo Leencoo dubbadde wa tokko jira shakkiin baay'ee haasawama. Baaroo tumsaa bahat warri jaarraa abbaa gadaa ijjeese yookaan jaarraa abbaa gadaa ijjeesisee waan jedhutti haasawama. Angaafadhe baaroo tumsaa kun akkamiin du'e dhugumaanu jaarraa abbaa gadaa kun waan kanadhaan shakkamaa jennaan obbo Leencoon lakki wanni kun dharaanaan jedha dubbatan. Mahammad qajeelaa yaadate. Profeesar Mahammad jedha. Profeesar Mahammad qajeelaa yaadate ani takka addattis banaattis jaarraatu baaroo ajjeese jedhee nama tokkotti illee himee hin beeku jedheen beeku kanaan. So akka achi turtanitti jechuun namni ijjeese wanni isin irra beektan maaltu jira? Balaadhaan du'ee ammasuma haasa'utu gaariidha. Ayya. Karaa biraatiin baaroon kun ilaalchi siyaasaa keessattuu sochii lafii qotee bulaaf jedhu gubbaatti akka malee isinillee karaa siyaasatiin isin jijjiiree wanni baaroo irraa yaadattan maal fa'aadha? Baay'eedha. Nama hedduu obsa qabu. Oromoo dhaloota keenyaa sana walitti qabuun salphaan turre. Obsa guddaa gaafatee obsaan hunda keenyaahuu nu dammaqsee nu jajjabeessee akka nuti dhaaba haaraa dhaaba Oromoo waan tokko inni jaallatu kan argetti dhaaba jiru ka hojjetu itti miseensomuu rakkinan qabu. Dhaaba haaraa ijaaruu irratti garuu harkifachuutu jira. Dhaaba haaraa kana bu'uuressuu irratti qooda murteessaadha taphate.